dinatti amanteesna lattum ormatti qawwaakum mul'istum dinatti amanteesna lattum ormatti najiraachistam jireenya raafa. Ashama harka fuunee akkam jirtanii kabajamtoota fi jaalatamtoota chaayinaa laayyaantu asallaa jalatti argamtan nagaan ku bakka jirtanitti israa qaqqabu bakka jiraattan bakka eeggamtanii yoo na eddan isiniin jechuun jaaladha. Ani kaan nagaan qaba nagaan na bira dursin bira sakka jiru abdii guutuun qaba. Egaa har'as akkuma baratame kaa egaa yaada koomentii qabadheen kana keessan dhufeera. Viidiyoo kana laayik sheer gochuu hin dagatina. Warroonni immoo isinitti tole Riyoota keessaniif sheer godha. Warroonni maamila ayyaantu asallaa hin taane haga irraa jirtan hoggaa ta'e sabiskiraayibii godhuun maatii keenya ta'a jechuun gamanumaan affeerraa kooti. Egaa ka barumsa adda addaa wantoota biyya keessa jiran informationii adda addaa isinii asirratti darba chaayinaala kanarratti. Chaayinaalli kun chaayinaala keessanidha. Chaayinaala qofaa miti isiniin jechuu jaaladha. Warroonni immoo haga har'aan afaan turtii gootan hedduu tokko galatoomaa isiniin jecha galata keessaniif oolmaa keessan dubbadhee fixuu hin danda'u. Egaa ka viidiyoo baay'ee dheeressuun barbaadu yaadicha achi keessatti wantoota baay'een kaasa waan ta'eef obsaan na dhaggeeffadha. Warroota kaaniif illee deebii ta'a. Egaa ka obboleettii kanatu iyyuu gaafii na gaafate. Gaafiin obboleettiin kun na gaafatte ijoollee baay'eedhaaf deebiis ni ta'a jedhee tayyaadha. Kanaafiyyuu obsaan viidiyoo kanaa gadumaa dhaggeeffadha. Yaada soggaa qabaatan saanduqa koomentii jalatti naa barreessuu hin dagatinaa isiniin jechuu jaaladha. Egaa ka akkuma taggisee hunda dubbadhu qeeqa soggaa qabaatan homaa tokko sodaa tokko malee isinan keessummeessa isiniin jechuun jaaladha. Naa barreessuu hin dagatina. Egaa obboleettiin kun maal jettee na gaafatte nagaa siif haa ta'uu naan jettee ayyuu kara biyyaa galuufanii ani qarshii 400 qaba maaliin ittiin hojjedhaa jettee dhagaafii kana kan na gaafatte ka. Egaa ka yeroo baay'ee nuyi akkas qarshii egaa ka qaala'insa jireenya biyya keessa jirurraa wal qabatee haalota dhageenyurraa wal qabatee wantoota jiru hundaa wal qabatee ka yeroo baay'ee biyya gallee maalan hojjedhaa akkamittan jiraadhaa jennee fedhii malee tanaan durallee viidiyoo baay'ee keessatti dubbachaa ture. Fedhii keenya malee karoora keenya malee kan teenyu faatuyyuu jira jechuudha. Keessattuu amma haala jireenyatti wal qabatee shamarran keenya soduma biyya ormaa keessa ta'aa jiru jechuudha. Birriin faayidaa hin qabu jechuu irraa kan ka'e. Faayidaa garuu kan qabu anumaaf siidha. Sababbiin isaa birrii kana akka itti fayyadamnu akkamiin akka oolchannuu qabnu maalirraa akka oolfachuu qabnu kan laalu nuyidha. Birrii xiqqeenya osoo hin ta'in bootan ati ooltu. Amma fakkeenyaaf waa tokkoon dubbadha kaati 400 qabda ta'ee biyya galtee nama tokko kan ogeessa hojii tokko mari'adha gaafa jettu birrii tana maqaa gaafatti yaamtu sibiraa ka'ee deemuu danda'a obboleettii koo. Egaa ka ati amma asitti bootaa ejjennoo keetiidha kan murteessu. Birrii kana osoo hin ta'in birrii kana ejjennoo keetiidha. Fakkeenyaaf warroota daldala guddaa keessa seenaniitu jiran, biizinasii guddaa keessa seenaniitu jiran hoggaa dhaqxee birriin 400 tun daldala isaaniitiidha. Kanattidha birriirra kastee birriin faayidaa dhabdee birrii tana qabdee maaliin hojjetta kan jedhanii kanarraa kan ka'edha. Amma fakkeenyaaf ati intala qotee bulaati hoggaa taate ati kasi fakkaatu qotee bulaa wajjin waliin ooludha. Maaliif fakkeenyaaf odoon kara qonnaatitti deemee osoon immoo iyyuu iddoo biqiltuu amma fakkeenyaaf timaatimii akka shunkurtii minaa dhaabuudhaaf lafa argadhaa lafa gatii fakkeenyaaf amma lafa shunkurtiidhaa ta'u 100 odoon argadhe shunkurtii 200 odoon dhaabe 100 takkitti hafte san anaa deddeebiidhaa naa taati harka kootitti birriin haganaa naa hafti jettee kan madaalatu siidha. Akka fakkeenyaatti asitti fakkeenyaaf shunkurtii odoo dhaabde odoo timaatimii dhaabde bootaa iddoo keetiidha immoo murteessan kun sii hojjeta. Tokko lakkoofsa tokkodha kanas itti maatoo jiru jechuudha. Maaliif yeroo akkuma isinitti dubbachaa ture ani wanni mana kiraa qabeetii miti kanan hojii koo hojjechaa jiru dhugaan isiniin jedha. Sababbiin isaa daldala akka laayyeetti itti seenteetii miti kan keessaa baatu baay'ee ulfaata daldalli. Amma yeroo kana birrii lakkaa'uu qofaadha. Biiliyoona namni lakkaa'aa jira birrii kumaa miti jechuudha. Kanaafuyyuu oolmaa kee mijeeffatta. Fakkeenyaaf qotee bulaa ammallee kanuma qonnaa keessaan ba'u lafa uggaa qotte kan gatii baay'ee si gaafachuu hin dandeenye ho'a tara qotte deemtee lafa duudaa irratti facaafta baay'een ulfaatu jechuudha. Maaltu naa qotaa maaltu akkana godhaa hin barbaachisu. Birrii kanaan irraayyuu si hafa lafa fakkeenyaaf lafti amma baay'atee baay'atu xindiin akka naannoo keenyatti kan isinitti maatoo jira xindiin baay'atee too baay'atu 40 minaaminaayyuu geenatti fakkaatu amma xindiin karaa 3,000 4,000 baay'ate 5,000 xindii takkaa kan ittiin bitamu jechuudha. Ati xindii lama odoo bittee 10,000 xindii lama odoo bittee atara facaaste
هو intala qotee bulaati jedhee tan kana sitti maatoo jira laal kara biraatti illee sin keessaa ubsaan dhaggeeffadha namoota baay'eedhaaf illee deebisiniif taafan wanni humna namaan barbaachifne wantoota dubartoota wajjin hin deemu akkasuma immoo naman itti biteetoo hojjisiisa hoo jette ekonomiin kee guddaa waan hin taane fi ataraama lafa duudaa irratti facaafama ati deemtee lafuma bitattee gaafuma facaasaa fira kee yookaan abbaa kee yookaan obboleewwan kee kadhattee namoota firaa walitti kadhattee too lafa san facaasuu ni dandeessa jechuudha yeroo haamatti illee nama waggaatti kadhatte illee yookaan waggaa firaallee kennite baay'een ulfaatu akka salphaatti galfachuu kan dandeessu ataraa jechuudha. Ittaan su beeqilaadha. Yoo qottee too facaafte baay'ee amma qoricha ta'ee jira wanni hundi qonna qofa barbaada jechuudha beeqilaan illee. Qarshii kanaan xiqqumatti ati ekonomii kee guddisaa deemta. Kara daldalaatitti illee waggaa deebite mooyyuu daldala maalirraa hin ka'aa jedhama. Yeroo baay'ee birrii xiqqaa gaafa qabaattu namni maal si gorsaa suuqii shaqaxaa shaqaxii jedheetoo si gorsa. Egaa kaa'oon kana jedhu yeroo baay'ee nan dubbaddaa hojii tuffii miti. Ani yeroo baay'een dubbadda waa'ee hojii kanarratti. Ani hojii dhugaan isiniin jedha miti. Daldaltee qarshii argattuu miti. Udaanin tishitimeetitti gadi gatamu kun odoo qarshii baasee jedhanii ana ayyaantu asallaa feestaalittan teechisa. Qarshuma na haa fidu malee jechuudha. Ani waa'ee namaa namni maal jedhaa kaan jedhaa akka biyya alaatti dhuftee hojii tuffatti ani horii wajjin hin jiraachaa jechuudha biyya alaatti dhuftee maal inni biyya alaa baradhee dookumentii kiyyaan hin deemne baradhee too yookaan fiildii tokkoo ni miti kanan biyya arabaa deeme akkuma nama kamitu nan hojjedha jedhee tan hojii koo humna koo tan amanee deeme malee dookumentii koo amanee too hin deemne. Kanaafuu amma yeroo baay'ee shamarran hoggaa laallu mana uffataa bananii mana adda addaa bananii wantoota adda addaa hojjechaa jiran magaalaa keessatti hojii maaliif filannoo karaa magaalaa godhan jechuudha. Ani hoon kana jedhu baadiyyaa keessan jiraadha jechuu osoo hin ta'in warii wajjin nan jiraachaa jiraan. Wariin olii gad oofaa jira, wariin nyaachisaa akkasuma immoo qilleensarraa wantoota adda addaa hojjechaa jechuudha. Warii biraan fagaannee akka ammaa dirasi. Baay'ee gatii namaan baasisiisuuf miti. Karaa wariitti illee gizee deebin egaa birrii kanaan ati warii baay'ee galchuu dandeessa. Obboleettiin tun qarshiin kun baay'eedha. Baay'ee waggaa sitti mu barbaade jechuudha. Qarshii kanaan odooloowwan illee horsiiste ta'ee warii baay'ee galchuu dandeessa. Garuu kan hoggaan jedhu ati as keessatti jireenya keessatti aarsaan kafaltu jechuu miti. Wariis gaafa horsiistu wantoota baay'ee si barbaachisan maal humnallee si barbaachisu yeroollee sirraa barbaadu nyaata sirraa barbaadu dhugiitii sirraa barbaadu yeroo maali sirraa barbaadu yeroo isaan nyaachistu jira yeroo isaan kunuunsitutu jira wantoota baay'eetu jira jechuudha. Kana itti aanuudhaan immoo mana lukkuu itti aansuudhaan ati bootaa qabaadhu mana qabaadhu malee qarshiin kee kun wantoota baay'ee si dalaguu danda'a. Egaa ijoollee baay'eedhaaf illee deebiin taa'ee tajaajila mana lukkuu salphumatti mana lukkuu banachuu ni dandeessa. Fakkeenyaaf luukii 40 waggaa ijaartee akkamitti ijaarama manni lukkuu ijaaraniit saarbisii ijaaraniit keessa gingilchaa godhu guutumaan guututti qorqorroo cufaniiti bitee yookaan bulukeetti cufameetti miti kan ijaaramu sababbiin isaa anuu nan galcha jedhee ogeessa yaamee waan amma tarsiisee fidha jechuudha. Garuu hojiin isaa yeroo inumaa olii gasochaa'uu qabdu hojii yeroo saa 24 isaanii kennitu waan ta'eefan itti seenuu sodaadha. Maaliif bakkatti illee socho'ee wanta biraatti nan dalaga jedhee waanan karoorfadheef yeroo dura mattarsiisee yookaan ogeessa illee wajjin mari'adhee ka'ee raawwadhee tanan dhiisee jechuudha mana lukkuu. Lukkuun faayidaa guddaa ni qabdi. Akkasuma miidhaa ni qabdi. Miidhaan ishii maaliin buuphaa yeroodhaan jala deemtee too guuruun ishii inumaayyuu biraaf waamuu qabdu jechuudha. Yookaan nama itti qaxaruu mataa ishii barbaaddi yookaan atillee ishuma jala ooltaa kara biraa olii gasocha'uu hin dandeessu. Garuu kana hoon jedhu hojiidha. Hojii keessaa 24 sababbiin isaa ajjittu natsaannati dhabne qarshii kana akkamitti akka finnee walitti munda nuyi warri walitti hoggaamnellee wal beeknu jechuudha. Waa'ee keenya kan beeku nu qofaadha. Waa'ee shamarranii biyya arabaa kanaa ta'uu danda'u afaan guuttatee nu qofaadha. Waa'ee keenya eenyumtuu hin beeku jechuudha. Akka itti qarshii kana finne anaaf si qofatu iyyuu beeka. Kanaafuu isa sanuu maaltu wanni ormaana jalaa badinaa wanni ormaa badaniitiin dhuftee natti iyyitti madaamiin tokkas naan jedhitti wayyoo maallatti dubbatti guyyaa guutuu wanni tokko hoggaa bade walii bilbilaa kana haasaa oola jechuudha. Kan keetirratti immoo natsaannatii qabaattee sa'a 24 hoggaa buuphaa san jalatti illee eegaa turte firiidamii qabda. Biyaansi jechuudha. Sammuun kee waan biraa homaa yaadu nan argadhaa san yaada malee maaltu natti dhufaa naasuu maal amma dadhabee maalan godhaa akkamittiin oluu jedhaa hojiin akkana na godhe waan keetidha. Araarjiniin keetillee dabalaa deeme jechuudha gaafa hojii mataa keetii hojjettu dhugaa dubbachuuf hojii keessattuyyuu nuti mee kara hojii qulqullinaa waggaa fidnee tokko shiinaa seenu dadhabbiin isinitti dhagaamaan turre ani dadhabbiin natti dhagaama. Qulqullina fixee kara kushiinaa waggaan deemu odoo mana koo ta'ee boqadhe yeroo jedhutu jira jechuudha.
nan jedha yeroo baay'ee nan jedha waan akkasii kana garuu karaa kootii irratti ergan galee dadhabbii tokkoyyuu hin argine sababni isaa bo'eedha ani hollaalee too jedhu sammuudha sammuun keenya yaadee dadhabne malee foon keenyaa miti kan dadhabe jedhee tafuradha jechuudha kanaafuyyuu mana lukkuu ittiin banachuu ni dandeessas hin jechuu jaaladha. Akkasuma horiittiin horsiisuu wantoota qonnaa keessatti akka beekelaa akka ataraa wantoota adda addaatti hojjechuu dandeessa. Qarshiin kun qarshii xiqqaa miti. Obboleettii koo namoota biraatiif illee deebii ta'a jedhee taayyaadhaa wantoota kanaan hojjechuu dandeessa. Egaa kaamooyyuu karaa suuqii tan deemaa karaa magaalatti mana akka raayyeetu hojjedha gaafa jettu egaa suuqii tokko yoo akkam xiqqaate jedhama bakka gabaan hin jirre yoo jiraate kan ji'a ja'a sirraa fuudhu jechuudha. Kan karaa biraa immoo gabaan wayyoo qabu. Kan hoggaasi kaffalchiisa. Ati daldalii ati dhiisi kiraa manaatu iyyuu hoggaa tokko kafalta. Mana kee hoo ta'e malee deebisiiti immoo shaqaxaatiin baay'ee hagas maraa miti amma bakka hundattuu iyyuu baay'atee jireenya ta'e kan fiddu sun hoo manuma kee keessa wantoota akka shunkurtii akka zayitaa waan adda addaa si tajaajiluudhaaf hoggaa ta'e malee fi huqubii darbitee waa tokko tirfii hoggaadhaan booda waan sana akkasii argite malee saffisaan ji'oota keessatti saffisaan dafeetan irraa argadha jechuun suuqiin xiqqoon ulfaataa harka karaa afaaniitti sitti ta'a. Garuu qarshiin kee kuni odoon qisaasechiin karaa hojiitti gaafa jijjiirte qarshiin kee kun qarshii baay'ee dheedheeta sitti himaa wantoota baay'ee kanneen karaa qabxii meeqatii karaa qabxii 5 mo'aalsii dardaree kana keessaa filannoo feete godhuu ni dandeessa. Akkasuma immoo ati ittuma siqaatuma deemta. Aguma ekonomii kee baay'ifachaa deemtu. Suuqii hawwitellee banachuu dandeessa amma keessattuu mana aadaa meeshaalee adda addaa aadaa bakka adda addaatti namni banuudhaan akkasuma immoo nama si mijatee nama qabaatte taanaan finfinnee fiddee uffata odoo suuqii hin banin finfinnee fiddee magaalaa adda addaatti gurguru warroota sirraa jimlaa bitanitti dabarsu jechuudha. Innillee hojii gaariidha ittiin seenne garuu namatu dubbata ittiin seenne ani garuu karoora ofiitillee haasa'uunillee hojjetaniitu argisiisuu wayyaa fuulduratti waan akkanaa osoo hin ta'in karaa biraatiin daldala qilleensarraa karaa biraatiin karaa guddinaatti nasi qayyee tayyaada waaqayyo hoggaa jedhee egaa isa ammaa miti fuulduratti isa san fuulduratti immoo hoggaa ta'e viidiyoodhaan qabadhee toosii dhufa ammaaf garuu yaadni koo wantoota akkasii jechuun finfinnee fidee daldaluu osoo hin ta'in kallattii biraatiin nan daldala biraa tayyaada garuu ammaaf kanan qabeen baggalmaan gahaa. Ammaaf yaadni obboleettii kootii deebii argate jedheen abdii qaba. Egaa ka deebiin koollee quubsaan joggaate ta'e saanduqa koomenti jalatti na barreessi garuu qarshiin kee akka qarshii gahaa ta'edha kanas sitti immoo obboleettiin kooyi inni guddaan magaalaa keessa teessee mana kiraa kireeffattee of hin qisaasechinii qarshii kana ittiin sirriitti ni jijjiiramta jedhee tana abdii qaba. Kan jijjiiramtee yeroo itti aanutti immoo iyyuu saanduqa koomenti jalatti akka na barreessitullee abdiin qaba. Ammas immoo yaadni kee hoggaasii deebi'eetis jiraate lakki immoo hafee jiras hoggaa jettus ta'e egaa na barreessuu hin dagatinis hin jedhu turtiin afaan gootanii hundi keessanuu guddaa isaa galatooma haga viidiyoo biraatti walitti deebinuuf turtii gaarii naa qabaadhaa bakka jirtanitti baay'een isin jaaladha baay'een isin kabaja egaa ka gargaarsa waaqaa gaditti gargaarsa saba kootiitiin guyyaa kana eegee jira boris immoo abdii keessan bakka guddaa akka ga'uudha abdiin qaban isin jechuu jaaladhaa guyyaadhanii wantoonni haaram hoggaa jiraate isiniifan dabarsaa. Isin kaanuma faana turtii godhuun dagatinaan isiniin jedha. Bye bye.